barbaanne mee iddoon deemuun itti bilbila jaartii caccabduu sanitti caccabduullee motii lakki. Aloo haadha jaamboo maal jettaree waa afaanii qabda yoo nyaattu silaa afaan dubbachu ta qabdutti yoo cuqqaallatte malee tamiin dubbatta eessa deemuufi lakki asii eeyyee kookeetshoo maali kokkeente haa jirtu kookeeti siin jedhe OBS eeyyee konfitti mee oytee irra kaa'i yoo dhufu garaan duwwaana ta'a dhadhaa irra yaasitii na eegi an akkamitti si eega dhidhiqadhuu bareedi na eegi gamaarree jaarsi Oromoo takka jaartii Oromoo jaartii isaa akkamitti arguu barbaada eeyyee yoo tatta dandeessu ta'e moominaa dur fakkaadhu na eegi saawudii deema cala igamaarre saawudii waa wannoo sabbata goote moo asii wannoo caancoo goote moo maal goote saawudiin fagoo gara liibiyaatin deema liibiyaan deemta liibiyaan garas maal akka ta'e beekta araba deemuuf maarree Jibuutiin hin deemtu ayisuusun keetu aga achiititti si gaggeessa konfi caccabdu dulluma keessa maraachuu barbaadde halo narratti cufti sila konfiin tun gurra siit irratti haa cufamu. Kun televezyiina OBS fi chaanaala Kookeshoo torbanitti kan isinii dhiyaatu qophii bashannanaa Kookeshoo jiru akkam jirtan hordoftoota sagantaa teenyaa arragaa kunoo akkuma gartanitti seensarratti keessummaan kiyyaarraa nama hedduu jaaladhu nama jaalatama guddaa uummata bira qabu gaazexeessaa Sabsibee Abbabaa yookaan Abbaa Jaamboo dhufee keessummaa Kookeshoo تهجرة هدون قبضة أبا جامع بقنا كان دفتر بقنا كان نجا أرى هدون قمتي نجا ربي نجا أبا جامبو قالوا أبا جامبو كان نيجا ترى خبرة دي بار جارس فوق أبا سبسبة دفع سبسبة دفع تولي قالوا قافة جيرام أبو مجامبو سنتا أبا جامبو تي سبسبة ما كيسة جيرا تولي ما سبسبة راجل كاب تولي هذا هيا جاز إسا سبسبي بابا ما إسرا كان إتيجرا كانوا تولي إتيجا بيجولو ما نبيه كم يقول إنت برستان إجا إتيجرا غارا كيلومتر دقدمي شاني كفاقات تجرتي بورو جاوي كدون جرمتو أتشتين نلادة أجا كوتا توكو هانغا كوتا أجا سديتي تي أشمتين برادة kutaa sagalii hamma 12tti iddoo hurutaa jedhamuttiin baradhe firoottan kiyyagaa naannuma san keessa jiru aanaa san keessa jiru aanaa heexosaa keessa iddoo booruu jaawii jedhamtu san keessatti namoota ciccimoo baay'eetu bahe abbaa duulaa sadarkaa taayitaa mootummaa irratti olaanaa kan qaban nama baay'eetu iddoo sanii bahee fakkii afaan Amaaraa keessatti kan beekamu abbee kabbee kan jedhamu naannuma saniif magaaluma san keessa kan bahe gaazexeessonni hedduunis naannoo sanii bahanii achiis achirraa maddite anis gaachumarraa hin madde tole mee ijoollummaa akkam ture itayyaa haalli barnoota ijoollummaatti gaa ijoollummaa kooti kaasee tana abbaan jaamboo haala amma abbaan jaamboo jiru kan haala abbaa jaambootiin kan dubbatan nama baay'eetu jira. Haala aartiin booruu san keessatti aartiin alatti jechuu hin dandeessa. Namni martuu aartii keessa. Namni martuu dubbii kaaniif dubbata. Namni martuu akkaataa namni kun itti deemu
haala barnootati hoobii isa jedhamu. Iddoo adda addaatitti meenatti argisiise ibaluu akkamitti dubbata. Waliin jettan otoo ijoollee. Ijoolleen namni guddaan akkamitti. Iddoon sun burqaa aartiiti jechuu hin dandeessu. Booru. Egaa akkaataa saniin guddadhe. Achirraa isa keessatti uumame. Tole Itaayyaarraa garam deemte booda? Boorurraa. Boorurraa gara Itaayyaati? Gara Itaayyaa firoottan kiyya jira. Gara Hurutaanan deemee 12 achitti qormaata na fudhadhee saniin booda yuunivarsiitii Finfinnee nan seenee egaa akkaatuma saniin itti fufe. Gara Finfinnee dhufan asumatti hafte? Asumatti mee gaarii wanni guddaan gaafa uummanni si beeku anillee kan ijoollummaati jirra dhagaa itti booharaa guddadhee dhugaarraa hedduun gammadee keessummaa si godhachuudhaaf abbaa jaammoo naa dhufta. Abbaa jaammoo akkamitti uumame? Kaarakteera kana akkam fiduu dandeesse mee reefu naa haasessite ijoollummaatti ijoollummaarraa akkasa keessatti uumame mee abbaan jaammoo akkamitti dhalate? Egaa abbaan jaamboo literacharii keessatti akkaataa baay'eedhaan kan barreesse uummataan jaalatama akka argatutti. Gara abbaa jaambootitti seenuu kiyya dura as Itoophiyaa keessatti meetadii kan qabu diraamaa abbaa jaamboo qofaadha. Kuuwwan abbaa jaamboo irraa fudhatan. Meetadii kan qabu abbaa jaamboo qofaadha. Gulanan itti sii dhufa isa. Egaa abbaa jaamboo kan jalqaba ijoollummaa kootitti namni obbo Godii jedhamu jira achi Booruu keessa. Akkuma abbaa jaamboo kanatti dubbatu. Amalli isaa guutuun? Amalli isaa guutuun qosni isaanii maaliin isaanii akkanuma dubbiin isaanii sagaleen isaanii ani duuban deema. Kennaa aartii akkan qabu of hin beeku yeroo sanatti daa'imaan. Harmeentii yeroo baay'ee naan lolti maalumaaf jaarsa kana duuba deemta. Ani maaliif akkan jaarsa san duuba akkan deemu hin beeku. Si tola garuu? Baay'ee natti tola. Abbaan jaamboo amma wanni adda isa taasisu manni Booruu akkuma jirutti beeka. Jaarsichuma san? Televezyiina kanaan warri na hubatu Booruu wanna jiraachuu danda'u. Yeroon faana bahu harmeentii yanaan lolti ani garuu faanan baha. Abbaan jaamboo wanti adda isa taasisu maalinni xiqqoo hin fudhatu hin dhufu. Isa araqee kan dhuganii wannoo qabu. Fishkaa yoo machaanii ijoollee baay'ee qabu. Yoo machaanii magaalaa Booruu sanii Shoorimaan Tuutaa jedhama gandi tokko jira. Yoo garas deeman hin dadhaban karaa irratti. Yeroo san fishkaa afuufan. Sa'a 9 ta'u halkan keessa maal haa ta'u? Warri ijoolleen dhaggeeffatu. Afaan deemanii fudhatan. Godiin jedhe abbaan jaamboo karaarraa sokkaa jechuutti deeman. Namuu isaan hin tuqu. Jaarsa biyyaati. Walitti hin araarsu. Akkasumas immoo wanti isaan hin qeeqne hin jiru. Harmeen tiyya immoo jirti. Harmeen tiyya abbaa malee na guddiftee garuu sabboontuudha. Oromummaa ishiin yeroo sana na keessatti uumte haalli dubbii ishii haal maaliin ishii uumama abbaa jaambootiif karaa naaf abbaa jaamboo isarraa bu'uura taasifadhus ka'umsa guddaa sii taate martuu kan abbaan jaamboo dubbatan kana keessatti jechuudha. Harmee tiyyaati mammaaksi ishiitis maaliin ishiitis waggaa kana guutuu waggaa baay'ee magaalaa jiraattee garuu afaan Oromoo malee afaan biraan beektu liqamambarii dorteessuu magaalaa saniiti Booruu Jaawii jedhamti. Achi keessa uummata Amaaraa fi uummata Silxee baay'eetu jira. Uummata Oromoo caalaa jechuudha. Saba biraatu baay'ee. Barachuu qabdan afaan Oromoo yeroo san jechuudha. Yeroo darguun ta'e barachuu qabdan afaan Oromootiin ajajjii afaan Oromootiin itti dubbatti. Isaanis
gurraaniin dhagaan dubbachuu baata dadhabanis haala saniin abbaan jaamboo obbo Godiin kan uumamee ta'ee uumamee garana sababa biraa qaba. Miidiyaa irratti kan ba'uu danda'e sababa biraa qaba. Egaa waggaa tokkoffaa ta'ee as dhufe yuunivarsiitii wanni sun sammuu kiyya keessa jira. Saniin dura diraamaan Shangaay jedhamu jira. Waggaa 3-4 kan deeme. Baay'een dhaggeeffadhe. Kana utuun fedhiin kiyya ani seenan baradhe. Fedhiin kiyya barsiisaa ta'uudha. duraan ijoollummaa Waa'een gaazexeessummaa waa'een Yaaddeen barreessuu sammuu kiyya keessa hin jiru. yeroo banjaarboo si dirqisiise Garuu diraamaa sanii yoon dhaggeeffadhu afaan kiyyaan maaliif? Garuummoo afaan dubbachuu haalan hin danda'u ture. Maaliif naannoon ani keessa jiraadhu san afaan biraatiin haasa'an. afaan Amaariffaatiin haasa'u. Qaroomina nutti fakkaatas. Amma yoo naan loltu yoo na rukuttus harmeentii afaan Oromootiin yoo na wannoo jettus ani afaan Amaariffaatiin itti deebisa. Dhaga'uu hin dhageesse. Garuu walii galla. Erga yuunivarsiitii seenee as yuunivarsiitii yoo seenu harmeentiyya ani homaa siin kennu mootummaatu si barsiisa. Mootummaatu waan nyaattu si kenna. Mootummaatu iddoo bultu si kenna. Achitti yuunivarsiitiitti. Kanaafuu dhabdeetii muti. Akkan jalaa hin kashalabbuuf ni barbaadde ishiin. Amma egaa nyaanni sa'a 11tti kan galgalaa jechuudha. Irbaanni. Haga sa'a 8 haga sa'a 9 qo'achuu qabda. Ni beeloo san irratti. Sa'a 5 yoo ga'u ni beeloo. Waraqata bitachuun jira. Gadi baanii shaayii dhuguun jira. Kun na rakkise. Akkan ishiitti ni manne baay'een sodaadha ishii. Amma maayii kutaa 9 hanga 11tti kan na barsiise barsiisan kiyya. Afaan Amaariffaan na barsiise iddoo Hurutaa jedhamu sanatti. Tarii innis dhaggeeffachuutti jira ta'a. As faanatti qaxaramee jira. Inni Mindeeffamee jira. barsiisaan keessuun. Gaazexeessaa ta'ee tokko. Waan san nan dhagaa. Ijoolleen boorutis achitti teeknishaana ta'anii kan hojjetan jiru. Isaan waliin yeroon wal qunnamu barsiisaa Gizaachoon as jira naan jedhe. Haayiskuulii ta'ee miini miidiyaa keessatti maqaa kiyyaan otoo hin ta'in maqaa Alaqaa Sarxuu jedhamuun afaan Amaariffaatiin nan barreessa ture. Afaan Amaaraatiin. Hirmaachuu turte duraan. Nan hirmaadha ture. Ergan kutaa 12 ga'ee booda eenyu akka ta'e barsiisonni martuu barsiisaa kana yookiin sani kan barsiisu jedhanii waliin wannoo jechaa turan. Waggaa kutaa 12 ga'u kan beekame. Egaa haala sanii wanna na beekuuf barsiisan kun anillee sagantaa hojjechuuf otoo hin deemin barataa wannan tureef qarshii barbaacha. Kutaa keessais akka waliigalaatiis tokkoffaadha. Garuu barsiisaan kee kun Taayilantii kee kana ni beeka ture. Ni beeka. Barateera beekeera gaa. Barnootanis cimaadha. Kutaa keessais akkasumas haala waliigalaatiin haala kan wannoo ba'u. Maaliif hin barreessinii naan jedhe maal barreessuu mee kanuma taa'ee barreessi naan jedhe afaan Amaaraatiin hin barreesse 7-3 yoo guutuu dhaggeeffata hedduudha wannoo jedhame haala isa maxaaxif jedhamuun baroolee adda addaa kaniin wannoo jedha. Gaggabaabaa barreeffama gaggabaabaa. Itti deddeebinaan gaa na hifate natti fakkaata barsiisan kiyya kuni ka qarshiisii keessi argamsiisu maaliif hin barreessine maaliin afaan Oromootiin inni saba Amaaraati garuu ilaalcha gaarii qaba nama qabu amma rakkina kiyyatti nimne qubeen beeku garuu fedhii kiyya keessa jira oduman afaan Amaariffaa san wannoo jedhu kophaa kiyyan dudubbadha. Barnoonni jira gaa.
baay'ee ulfaataadha. Maayii nan calqabe. Maaltu natti dhufe? Abbaa jaambootiitu natti dhufe dafee. Kabiyyaa sana. Kabiyyaa sana. Nan barreessa saabaadhaan. Firiitii yommuu jirti faanaa keessa qulqulleessituudha. Amma ishiidhaan maqaa Faadhee jedhamu nan kenneef. An abbaa jaamboo nan ta'e. Torban lama. Garuu Faadhee asitti uumte moo jirti biyya? Abbaa jaamboo bira. Abbaa jaamboo bira Faadhee qofaatu hin jirre. Faadhee asitti uumamte. Faadheen asitti uumamte. Kuuwwan garuu jiru. Biyya jiran. Biyya jiran. Tole. Amma torban sadi yoo guutu waan biraa ta'e. Dafee tanaadha jaamboo haadha manaa taasifadhee fide yashii. Yashii. Baalee. Yashiin dhuftee amma waan biraa taanaan gaafadhu qarshiinaan jedhe. Akkana siyaa kafalanii. Amma maal laaleet inni dhaggeeffataa hedduun uumamnaan faanangaa akka hin dhaabne kafaltiin haa kennu akka hin dhiifne qophiin sun uummata walitti wannoo jedheefii jira. Harargee hin bilbilamaa, Jimmaa hin bilbilamaa, Arsiidhaa hin bilbilamaa. Abbaa jaamboo otuma yuunivarsiitii jirtu jalqabde. Tole. Achi hin bilbilamaa. Baay'ee jaalatamaa ture. Maayii. Dhaabuun dandeeje jarris. Waliigallee 250 ji'atti qarshii guddaa. Nan calqabee barachaatuma. Haaluma sanii itti fufe egaa laqada Harargee nan uume gaazexeessaa Ibrahim Haji Ali kan Harargee ta'eetoo. Ibrahim si waliin hojjete? Abbaa jaamboo irratti? Tole. Sadarkaa guddaa qabxii guddaadha kan abbaa jaamboo haala cimaadhaan cimee akka dhufu kan taasise inni tokko warra si cinaa dhaabbata keessaa Ibrahim Haji Aliiti. Laqada Harargee beektu malee akkanuma barreessuu hin dandeessu. Na bira taa'ee kan natti hime kan natti argisiise isa. Ergan faanatti mindeeffamee qofaa miti. Yuunivarsiitii yoo jiru waggaa lammaffaa irratti laqada saniin akka jalqabu kan na taasise. Durirraa wal beektan yuunivarsiitii jirtan. Achumaan itti fufee Isaayyaas Tarfaasaa Dambii. Tarfaasaa Dambii. Laqada Wallaggaa. Laqada Wallaggaa. Gowwaa fakkaata. Gowwaa fakkaata. Garuu ergaa kiyya isa keessaniin erga. Mootummaa yoo hin qeequ. Abbootii taayitaa yoo hin qeequ. Gara Tarfaasaatiin. Gara Tarfaasaatiin. Waa'ee kana laalanii amma namoonni baay'een hin beeku akkamitti Wallagga wannoo gootaa. Namoonni tokko jiru mutiiree. Wallagga Arsii Oromoon tokko garuu ergaa kaniin ergu kana keessatti understanding na godhaa. Yoosuma dhiisan sadarkaa yuunivarsiitiitti dubbatamaa ture wanni kun. Amma isa Abduqqeen dhufe amma Zamad kun nama Harargeeti. Zamad kun innis loqoda achiisii miti. Innis loqoda akka fiduun taasise. Loqoda Boorana, loqoda Shawaa. Oromoo keessatti qofa otoo hin ta'in namootiin yeroo tokko wannoon jiraadhayyuu Shiroomeedaa naannoo san kan jiraatan saba biraati. Saba wannoo wachuudhaan kun isaaniitu jiraatayyu. Yoon galgala jimaata darbaa yoon oduu dhiyeessee yookiin immoo qophii keessummeessee yoon manatti galu abbaa jaamboo dhaggeeffatu. Na ajaa'ibsiifamu. Afaan hin beekan. Garuu sagaleetu itti tole natti fakkaata. Sagalee adda addaa kan. Haala san. Uummanni Oromoo qofaa otoo hin ta'in uummanni kunis akka jaalatu kan taasisu. Jaalatamaa. Hedduu jaalatamaa ture. Mee abbaa jaamboo. Anarraa jalqabee waa hedduun irraa baradhe. Hedduun itti booharuu ture. Akkasumatti hawaasni hundi itti booharaa ture. Mee gaafiin tiyya. Abbaan jaamboo siifoo maal godhe? Ati akkana abbaa jaamboo kana uumtee nuun barsiiste nuun bashannansiifte. Siifoo jireenya keenya irra jijjiirama fidee abbaa jaamboo. Gaafii mishaadha. Ani waggaa kana guutuu yoon hojjedhu
haala gaazexeessummaatiin malee wanti abbaan jaamboo anaaf jaalala uummataa argadheera kan uummanni martuu hin beeka. Asii ka'ee haga Keeniyaatitti inni ijoo waliin deemee jira. Keeniyaatti moyaalee Itoophiyaatti gamatti jechuudha. Namni Oromoo ta'ee abbaa jaamboo hin beekne hin jiru. Waan baay'eedha garuu anaa wanni naa buuse hin jiru. Inumaa diina natti baay'ise. Quuqama hawaasaatis kaasaa turte jecha keessatti. Quuqama hawaasaa wannan kaasuuf mootummaa haala kiritisaayizdii wannan godhuuf warroota taa'itaarra jiran akkaataa akkamiitiin akka wannoo jedhan wannoo jedhuuf kuuwwan immoo inaaffadhaan akkamitti waggaa kana guutuu deeme yookiin immoo akkamitti kophaasaa kana barreessuu danda'e haala jedhuun diina narratti wannoo jedhe. Amma abbaa jaamboo kan isaan hirmaatan keessa abbaa jaambootitti kaaraakteroon yookiin fakkeessanii kan wannoo jedhan jiru moti isaaniif hin kafalamaayyuu gatii guddaa ta'uu baatus amma sadarkaa ministeerummaa irratti kan gahan jiru isaan keessaa amma gara 50 hin ta'an yeroodha yerootti kan wannoo jedhan kan biyya alaa deeman jiru kan du'an boqatan nama lama qofaadha. Egaa anaaf wanni naa buuse hin jiru. Kafallee addaatis hin qabdu abbaa jaamboo wajjin kanuma gaazexeessummaa malee. Ani abbaa jaamboo qofaat irratti Oromoo faarsutu na gammachiisa. Wanta harmeen xiyya sammuu kiyya keessatti uumte. Yeroo maraa hojii gaazexeessummaa akkuma jirutti waa'ee abbaa jaamboo wannan yaaduuf yeroo sanitti artistoonni baay'een wanta argachuu qaban argatanii jiru. Ani ilaalchi kiyya garas hin turre. Qarshii irratti miti. Qarshii irratti miti, mana ijaarrachuu irratti miti, wannuma san irratti uummanni hin beeka. Hiriyoonni kiyya tarii kan amma wannoo jedhan kan natti dhiyaatan hin beekan. Dhugaa ta'uusaa hin mirkaneessan isaan. Wanti anaaf abbaa jaambootiin wantiin argadhe jaalala uummataatiin ala saantima cabduun takka hin jirtu. Gaariidha. Mee kuna ammas qabraa yeroo iddoo akkas sodaachisu turan gaafas amma keessaa gaafa irreechatti uummanni dhume sun koomiilee ati akka diraamaa gootee haftu keessatti dhiibbaa adda addaa akkasirra ga'uun ture. Meeshaa maalirraa yaadatta? Egaa wantoota adda addaatiif yeroo hamaa sana keessatti. Amma yeroo ayyaana irreechaa sanirratti namoonni keenya baay'een dhukaasni irratti banamee kuuwwan qileetti seenee maal jedhee haala san miidiyaawwan adda addaa faanaa dabalatee balleessaa ummataatiin akka ta'etti kan wannoo jedhame achi keessa abaa'uun seentee akka ture wanta kanatu dubbatama ture. Waa'ee namni yeroo sanii yaadachuu danda'a waa'ee irreecha irratti namootan yeroo san wannoo jedhan haala adda addaatiin namni ibsu mana hidhaatitti seena. Garuu nu jimaata galgala kan deemu kamisa kan waraabbiin taasifamu. Amma diraamaa kana calqabuu keenyan dura uummata keenya kan iddoo irreechatitti boqateef yaadannoodhaan waaqa kadhachuufii qabna. Ruyyaan isaanii akka jeenata seenu jennee gareen abbaa jaamboo. Gareen abbaa jaamboo. Erga kana jennee booda abbaan jaamboo sanuma irratti xiyyeeffatee uummanni akkamitti dhume maal akka ta'e ergaa isaa dabarfate. Yaa barreeffamee wannoo jedhu. Borumtii akeekkachiisni dhufe. Angallaallan. Tarii nama keenya ta'uu danda'a. Nama biraa ta'uu danda'a. Hogganootuma keetirraa. Biyya wando alaa egaa kun hogganoonni kiyya immoo kan natti dhiyaatan kan afaan Oromoo jechuudha. Nu keessaa hin qabnu murteessaniituma afaan Amaaraatiin natti himan alaaf hin natu nusad. Itti gaafatamummaa fudhadhu nu keessaa hin qabnu. Asiif achi natti baay'atan amma
kuuwwan keessa amma maqaa isaanii dha'uu hin danda'u abbaa taatota abbaa jaamboo keessaa hin barbaannu jedhanii wannu jedhan. Warra keessaa ba'ee jira. Nuti si wajjin dubbii danda'u. Baay'ee balaa buusadha. Saniin duras akeekkachiisni guddaan barreeffamaan illee na bira ga'ee ture. Yaa'u namni dugda kiyya duuba jiru hin jiraayyuu. Amma hin sodaanne anis garuu immoo sodaan xiqqoo turee na keessatti uumamuun isaan oolle. Amma hojii adeemsisaan faanaa reediyoo faanaa walduu yimsal jedhama. Saba Tigreeti. Abbaan jaamboo wanna fedhe jedhuu danda'a. Abbaa jaambooti malee kan akkana jedhee sabsibee mootii. Abbaa jaamboo deematii barbaadati ajjeesa. Akka barbaaddan godha. Akka barbaaddan godha. Sabsibeetti hin bu'ina. Walgahii yaameeti sanu. Sabsibeen miira abbaa jaamboo keessa ta'ee barreessee rakkina maaliif qaba. Akkasittiin jalaa miliqe. Yeroo tokko immoo torban Dr. Abiy taayitaarra bahuu isaaniitiin torban lama. Kanaan sii kaasuu barbaade. Raaguus ture abbaa jaamboo. Wannoota dhufu baay'ee raaguus ture. Wanni sun akkami. Uummanni haala kana dhagahee hin beeka. Miiliyoonatti kan lakkeewwamu. Torban lamaan dura kan hojjenne. Abbaan jaamboo kan dubbate. Dr. Abiy maqaa kaasee sanuu Dr. Abiy taayitaarra inni akka bahu. Tiim lammaan jira yeroo san gadduu faanti maal garuu maqaa kaafneeti kan hundi hojjetu. Torban lammaffaa irratti Abiy taayitaarra bahe. Abiy utuu taayitaarra hin bahin dura gaazexeessota maqaa dha'uun gaarii mutii akeekkachiisa naa kennan. Nagaraa isaa akkam xayyeqbataalla. Siin jedhan. Zaranyyaana. Sanyummaadha. Duraanuu haala akkasiitti sirraa mul'ata. Kana biras nan darbe. Mo'atee jechuudha abbaan jaamboo. Kan biraa maalinni yeroo tokko sukkaara irratti abbaa Tsahaayyee himatamaa ture. Abbaan jaamboo kaasee isanis. Abbaa Tsahaayyee sun abbaa sukkaaree jennee to'annoo jennan. Abbaan sukkaaree qabame jedhani abbaa Tsahaayyee diimaa dayyoo ta'ee katabatu gurraan hin dhaga'u sirriitti. Tole beeka akka hoggaa sanitti meeqaatti diraamaa yeroo sanitti. Abbaan sukkaara hateeti qabame hin jenne abbaa Tsahaayyee nama gurraan dhageenye ka itti gaafatamummaas akkam fudhannee adeemsa aartiiti kun. Abbaa Tsahaayyee jette. Lakki wanna fotolikaa waliin tuqqamsiisini. Abbaa sukkaaree. Abbaa Tsahaayyee maal ta'e? Taayitaarra jira beeki. Yeroo sanitti. Gara kuma kuusitaatiin waan kana kaasuu yeroo sanitti. Bakka. Wanni dhufu. Kofalchiisedha ga calqaba amma wannooti. Yeroo kanas ittiin wanno jedhan ittiin gaafatan. Saniin dura istaadiyoomni Wallaggaa hoggaa 8 wannoon jenne. Istaadiyoomni naqamte. Qabame amma abbaa jaamboota irratti hojjenne. Akka istaadiyoomii Wallaggaatitti dhaabbatatti hafi jenne. Haala saniin deemu. Kanas ni waamamtee gaafatamte. Sanbata guddaa sanbata xiqqaa aduu sanbata xiqqaa bilbilame. Hogganaa kiyya afaan Oromoo biratti. Ammas keessaan qabu jedhe. Ani keessaan qabu. Injiineroota maaliitti gaafatamtoota yeroo san jiraniitu bilbile. Wal ta'eetoo akkamitti akkana jetta qarshii maaltu nyaatamee. Hoggaa 8 kan ture immoo haalli mijaa'aan akka uumamu wanta barbaaddu fi ana kananatti ni mina hojii adeemsisaatti walduutti bilbilan. Ammas nu duuba dhaabbate. Maarree abbaa jaamboo yakka. Abbaa jaamboon tu qabu. Abbaa jaamboo jedhaa malee sabsibee dhiisa. Abbaa jaamboo barbaada. Garuu amma manni naqamtee manni Wallaggaa na taajjaba. Wanna ta'e sitti torban lamaan irratti calqabame. Ustaadoonni naqamte. Ustaadoonni naqamte.
Egaa kun waan xiqqaa sitti himutti jira. Dhuga silaa waggaa 22 keessatti qunnamtii guddaa qabda waan yeroo hangana dhumuu miti. Dhugaa wareegama guddaadha. Sabsibee keenya kafalte. Mee khabraa waan hin jechuu barbaaddu dhaabbanni ati keessa hojjechuu turte hoo hagamta akka bakka sii kenne amma gadhiistee jirta moo achuma hojjetaa jirta? Amma gadhiisee jira. Tole. Achiin hojjedhu. Waldhabdeen moo haalakamee? Waldhabdeedhaan. Tole. Waggaa kana guutuu yoo hojjetu afaan biraatiif kafaltiin kafalamu baay'ee guddaadha. Abbaa jaambootiif dhaabbaticha kana siin ga'e abbaa jaambooti. Afaan biraatiif kan dhiyeenya achi wannoo jedhaniif kan kafalamu wannoo ta'eef iyyannoo dhiyeessan ijoolleen anis keessan jira. Beeknu jedhani. Kanuma gidduutti obbo Baqqalaan hojii adeemsisaa ta'ee dhufee sadarkaa mootummaatitti akka badhaasaa takka kenname isaan akkuma taayitaa gad lakkisanii iddoo biraa deemanitti bakka haala nama gaddisiisuun uummanni Oromoo kana beekuu qaba. Haala nama gaddisiisuun abbaa jaamboo yeroo ammaatillee isaan Oromoo ta'anii wal lolan walitti araarsuu danda'u. Ari'an akka taatota akkasiin seenne taasisanii anis fedhii kiyyaan gadi lakkisee amma waggaa 3 waggaa 4 ta'eera abbaan jaambootis erga amma eega dhaabbatirra hojii gadhiiste waggaa 4? Maal irratti argamtu? Maal jirta? Amma kaa barnoota irra jira asitti riiftubaaletti biizinesi maanajimentiin barachuutti jira. 6 kiilootti antiroopolojiidhaan MA kiyya itti fufuutti jira. Asitti sababan qaba maanajimentii kan hin baradhuuf sababa sammuu kiyya keessatti waa uumametti jira. Haala san irra jira. Jiruuf jireenya egaa amma mee dhaabbata waggaa dheeraa kanatti hojjetterraayis waa tokko malee gaggeeffamte dhuga akkuma itti abbaan jaamboo silaa irra jaarsa biyyaa jaarsa Oromoo ta'ee ka araarsu ture haala kanaan gaggeeffamuun dhugan nama gaddisiisa. Sabsibee jireenyi kee maal fakkaata? Akkuma beekamu mana hin qabu. Mana xiqqishuu kireeffadhee tan jiraadha. EBS isa National Geography jedhamu naniikaa fi afaan Ingiliffaatirra gara afaan adda addaatitti isaarraa xiqqoo nan argadha. Saniin achi hiriyootuma kiyyatu firoottan kiyya baadiyyaa jiranitti na qarqaara malee agas mara wanti nuti hin jedhu hin jiru. Hayyeega hordoftoota sagantaa teenya abbaan jaamboo kan bashannansiisaa nu guddise arra jireenya isaa kana fakkaataa jechuudha. Mee wanni adda jira kanuma keessa teessee fuuldura waa qopheessuuf abbaa jaamboo san bakka deebisuudhaaf hawaasa kee tajaajiluuf karoora haaromee waan qabdu? Egaa abbaa jaamboo karoora qabadhee tan ture Addis TV irratti abbaa jaamboo waggaa 23ffaa jedhamee calqabamuuf garuu yaada kiyya na jijjiirsitee jirta. Sin galateeffadhaa amma asittiin calqaba. Warra obeesii wajji akka jalqabuuf karoora qabdu natti. OBS waliin jalqabuu fi karoora nan qaba. Kan biraa diraamoota dhedheeroo Afrikaa keessatti kan duratti sitti himuu barbaade tokko jira. Kanatti seenuu kiyya dura. Abbaan jaamboo Afrikaa keessaa lammaffaadha. Akka Afrikaatti? Akka Afrikaatti. Akka addunyaatti lammaffaadha. Akka Afrikaatti tokkoffaadha. Taanzaaniyaa keessatti waggaa 5 kan deeme jira diraamaan. Egaa abbaa jaamboo oduman barreessuu yeqan qenyiti kan jedhamu jira. Skeleetanii isaa Wunguu keessatti ijoollee Addis jedhaman amma Masfin kan jedhamu boqotee jira. Isaa waliin kiyya. Skeleetonii diraamaa barreessuu kee dura skeleetaniin barreessita, karakterizeeshiniin barreessita, saniin booda kan iskiriiptii barreessita.
achi keessas nan jira. Tole. Wannoo kana keessa haala kana kan ilaallatu eegan qanyisan keessa dhimbiibbaa kan jedhamu jira afaan Oromootiin. Dhimbiibbaa guutumaan guutuutti iskeleetaniin kan kiyya. Hoogganaan yeroo san kan ture Abdul Samad jira nama Harargeeti. Wannoo Abdul Nasir dhiifama beekuun dittu. Dadari. Amma Ameerikaa jira. Isatu hoogganaa yeroo sanii achi miidiyaa dabarsu keessatti. Abbaa Jaamboo BA warri baratu afaan kanaan jechuudha. Lamatu ittiin eebbifame. Itoophiyaa keessatti qofaa otoo hin ta'in Afrikaa keessatti kan duraati. MA tokkotu ittiin eebbifame. PhD'n amma irratti barreessutti jira. Kana fakkaata. Abbaan Jaamboo ga'a. Abbaan Jaamboo tajaajilli hawaasaaf kan hagana deemee jira. Hagana sarchii irratti hojjechuu irratti. Hagana deemee jira. Kutaa meeqa ni yaadatta waggaatti deemee lama kana keessa kutaa meeqa akka ta'e? Kutaa 1,276. Kutaa 1,276. Sabsibee waan guddaadha dhugaa. Egaa asirratti afaan kee dammaaniin qabaa. Biyyoota alaa keessatti ka 76 deemee jira waggaa 76. Nama tokkoo moti kan barreessu. Nama 5-6-7. Nama tokkoo moti kan daarekti godhu. Nama 5-6-7. Qarshii torbanitti 50 argatu 1,000 kan argatu moti miiliyoonotaan kan argatu kan irratti hirmaatu. Daarektarri ana. Kabarreessu ana. Iskiriptii haa qopheessu. Kataatee taphatu achi keessa wannoon qaba. Kasi ajaa'ibsiisu Daaree Salaamitti Tanzaaniyaa keessatti kan waggaa 5 deeme daarekteera hedduu qaba. Barreessaa hedduu qaba. Eegan qeenyitii irratti yoo deemtu dhimbiibbaa yoo deemtu karaktera du'aa baafnu malee beetochi baay'ee turratti wannoo kaawwan kan barreessu nama wannooti. Ani garuu kophaa kiyya kan barreessaa ture. Egaa kana fakkaataa gara kutaa 1,276. Kana gaa kabajamtoota daawwattoota keenya jabaa ofii abbaa jabeeffata jenna gaa abbaa Jaamboo dhugatti nama wannoon hojiin isaa himamne dhugumatti hedduun gadda tajaajila itti kennate hin himamne akka Oromoottis akka biyyaattis fuuldura wanni kee beekame atillee bu'aarraa argattee akka gammachuu wal agarru abdiin qaba. Mee amma mee hawaasni maal si hubachuu barbaada? Akka si hubatu barbaadda? Maal godhuu barbaadda? Maal irratti mee hawaasni yoo si hubateef barbaadda? Amma kitaaba nan qaba. Kitaaba gara 5 afaan keenyan 2 afaan Ingiliffaatiin 1 afaan Amaaraatiin 2 nan qaba. Kitaaba 5 qopheessiteerta. Egaa waa'ee abbaa Jaamboo kan ilaallatu afaan kiyyaan kan qopheessee jira. Kitaabonni martuu kutaa 350 ol kan qaban. Haala addaatiin hin qopheesse. Irra caalaa afaan kiyyaa fi afaan Amaaraatiin kan qopheesse waa'ee ayyaantummaa ayyaana hafuura waaqeffataa haala saayintolojii isa jedhamu haala saayinsiitiin kan wannoo jedhamu haala amantaa adda addaa teolojii isa wal qabatuun haala fikshinii otoo hin ta'in akkaataa akkamiitiin afaan Amaaraatiin sinkisaar jedhama. Waaqeffataa akkamitti achi keessatti karaktera adda addaatitu kennama. Amma ibsuuf xiqqoo na rakkisaa haala saniin kan barraa'e. Kitaabota kana maxxansuu barbaadda? Kitaaba kana maxxansuu. Yoo haalli sii mijaa'e. Haalli na yoo naa mijaa'e. Lammaffaa immoo fiilmoota adda addaatitu jira. Diraamaa adda addaatitu jira. Isaan kana calqabuu fi garuu ka'umsi
ka'umsi jiraachuu qaba. Gara tokkoon waa'ee kiraa manaa yaadaa, gara kaaniin waa'ee gara yaamaa wannoo jechaa ijoollee afuriin qabaa. Abbaan mana afuritti. Rakkinni kun jira. Akka nama kaa'awwanii kana naa godhaa uummata kiyya maal jechuu ittiin beeku. Dhugaa. Kuni rakkina guddaadha. Dhugaadha mee amma nutilleen uummanni hawaasni si hubatee namoonni artii fi afaan Oromoo irratti ni hojjenna ja'an kamuu dhugaa gara kitaaba kee maxxansuunis haa ta'u gara abbaa jaamboo gara miidiyaatti nu deebisuunis haa ta'u warreen fedhii fi si cinaa dhaabbachuu barbaadan meeteessoo akkamitti argachuu danda'an gara sooshaal miidiyaa keetis haa ta'u mee gara itti sabsibee abbaba itti argatanii hawaasni si cinaa dhaabbachuu fedhu akkamitti argachuu danda'a. Egaa asitti yuunivarsiitii Riifti Vaalee kaampaasii gadaa keessatti argachuu danda'u. Lakkoofsa bilbila kiyyaatiinis na argachuu danda'u. Si argachuu danda'anii akkasumatti gara OBS'nis haa ta'u gara keenyaanis namoonni sabsibee wal nu agarsiisaa jettan wal isin agarsiisuuf qophiidha gara dhaabbata OBS'nis hordofuu dandeessan gara kookeshoo gara keenyaanis hordofuu dandeessan sabsibeen dhugaa yeroo hedduu akka sabaatti eega namni du'e qabeeynu osoo nu harka jiru hin beeynu sabsibeen nama hanga kabajamuu qabu kabajamuu alattuu haga jiraachuu qabu nama hin jiraatin nama sabaaf jiraatte hawaasni akkasii yaadatee abbaa jaambollee gara miidiyaan nu deebisu abdiin qaba. Gaariidha sabsibee keenya gaazexeessaa sabsibee abbabaa nama jireenya isaa guutuu sabaaf jiraate mee wanni asiin kaasiyyoo jiraates maayyirratti hawaasni kiyyana beekuu qaba waan jettu ergaa maayyii dabarfadhuuti aadaaman. Egaa hawaasni kiyya uummata kiyya baay'een jaaladha. Biyya alaatiillee hin bilbilanii garuu yeroo calqabaatiif kan wannoo jedhu mana jireenyaa hin qabu. Yeroo baay'ee na gaafatu ture afaan Amaaraatti maaliif hin barreessine isaan kun akkana yeroo takkatti fiilmii afaan Amaaraa utuu barreessitee wannoo jettee mana dhiisii konkolaatallee waan nama bitachuu yeroo baay'ee akkana kan naan jedhan jiru yeroo abbaa jaamboo barreessu. Abbaa jaambootiin ala diraamaa gara kutaa dhedheeraa qaban gara 120 oliin barreesseef faanadha. Kafaltii malee jechuudha yeroo san akka dirqamaatitti kan wannoo jedhan. Dargaggummaanis wanna jiruuf hojjechuuf qofaadha kan inni wannoo jechaa ture. Egaa mana hin qabu kan konkolaatattillee haafuu bakka uummanni kiyya kanuma akka naa beeku. Abbaa ilmaan afurii mana kiraa keessa guddisaa jirta. Gaariidha sabsibee keenya egaa yeroo ramadaa gammachuun akka wal agarree keessumaa koo keessaa abdiin qaba dhugaa waamicha kiyya kabajjee za'aa barnootaatiin barnootarra jirtanatti himtee jirta sa'aa gannaa kennuudhaaf hedduun gammadee galatoom. Galatoom.